Dati khoja tada sikofati noli tirafa bayeti magakhi samali Jiruti ya hunda adun sente batu wanu makhayada adun sente batu wanu makhayada urjiji arkus nangali singalu irpawali sena malato jalala khutwal kumna karari qedima bakka dungoodha xiqqoo irra utaalteemi wayitti yaadattiin saanfeen. Aadaa fi aartii Oromoo guddisaa kan jiru Shagagii YouTube share subscribe godha yaada keessanis kommentiidhaan jala barreessa filannoo keessan Shagagii YouTube yeroo gabaabduu keessatti diraamaa hedduu nama boonsu qopheessuudhaan jaala hawaasaa gonfatee jira warri as jirtan hundi keessan subscribe godhuun su'aaba akkatanii godhaa Shagagii YouTube. kanatti aansuudhaan aadaa fi aartiin afaan Oromoo akka dagaagduuf warri miseensa dirree wuud gama duubaatiin tahanii nu deeggaraa jiran dhaamsa nuuf dhaaban. Nama dhalaa sagalee mi'ooytuu qabdu dorgomsiisaa san keessaa sagalee siidhaa tan tokkoffaa baatee sirba aadaa afaan Oromoo akka hojjettuuf nututu ispoonsara godhaa. Fu'aad teessoo nama sagalee qabu san eenyu akka ta'e waltajjiirraayis parsantii hangi takka abaluu yoo tokkoffaa baatee kan jiru nuuf kanitan jechuudha. Akkasumas warri sagantaa kana daawwachaa jirtan gara keessaatiinis ta'e akkasumas hoggaanii fi daawwattan kommentiidhaan abaluu tokkoffaa baasaa ja'a nutti hima nama san sirba aadaa afaan Oromoo akka dagaagsuuf walaloo fi yadallii istiidiyoon irraa kafalamee ispoonsara dirree wuudiin ni godhama jechuudha. Awwaltajjii haasawa xiqqooniin dheeradha jeetiin Nagaash Xaggaayee yookaan Dooktar Gabbisaa yoo beektan filmii wayfadhiitooti irratti namni hedduu kan jaalate isa saniin waltajjii gaggeessa jeetiin isa yaamee bilbila kiyya kaasuu dide. Amma dhufe hunoo mee Nagaashiif harkan dhayinaan jedhaa baaka dhoytaniifi. Ani sagaleen tiyyatu maayikii irra guddoon irraa xiqqeesse. Nagaami hojii fi kanaa baay'atee istaadiyoomaa fi achi teetiniif qusee haffaatullee taatu xiqqoon hin dhaqqabadha jeetiin dhufe. Badii guddaan qabaa isiniif hin adabama. Waltajjii tana silaa naatu ofuu qaba ture. Haa taatu hojiin na baay'ate immoo xiqqoollee taatu hin dhaqqabadha jeetiin okkolchaa badii tiyyaaf harkanaa dhawa. Waltajjiin akka waltajjii afaan Oromoo oofuu toltuu bariin jirtu. Akka feetetti bifa feetetti afaaniin na quuqaa xiqqishoo afaaniin na jallataa niin wayin firraa eegan jettu akkuma feete kara feeteen haasa'uu dandeessa afaan Oromoodha. Rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Namni si gaafatus hin jiru jechuudha. Tabakka biraa waraqaa laalteeti maal naan jaan jettaate afaan Oromoo akka feetetti oofuu dandeessa. Jirra jirtuumi harka fuune mee waan sharmaarkeen joguutu waliif astaayetiin anis gaada namootaan gurguddaa jira. Bakka isaan jiraniin ta'an ani isaanii wajjin tarree galeemoo ummata kanaa wajjimoo eega isaan biraa una teessiftanii isinnaa ulfaadhaa galatoomaan isiniin ja'a. Tole amma dorgomtuun teenyaas jirti sirba shamshiidhaatiin sagaleedhaan yaalaa jettee jirti daqiiqaa 2 qabdi hoottu asaantii aalii mee hamilee kannaaf asaantiidhaaf.
akka garaa baaduuba jajjiqee qaama nama gubaa sin barbaada bakkayyuu deddeema asoniqee deema rami'aawaa akkan dalaaya afaanii na jaartee eessaanin tarkaanfadhee dhufaa tarkaanfii danda'uu wayii gaduumaan seegaa tarkaanfii danda'uu wayii gaduumaan seegaa imimaa jalala wayii yaa'elaa faduumaa imimaa jalala wayii yaa'elaa faduumaa akka garaa baaduuba jajjiqee qaama nama gubaa sin barbaada bakkayyuu deddeema asoniqee deema rami'aawaa akkan dalaaya afaanii na jaartee eessaanin tarkaanfadhee dhufaa aduugu yaasanii wayii karaa wal dabarree aduugu yaasanii wayii karaa wal dabarree imimaa jalala wayii qatii wal qunnamne gadiisa jalala wayii qatii wal qunnamne akkan garaa baaduuba jajjiqee qaama nama gubaa sin barbaada bakkayyuu deddeema ijoollee tana daqiiqaan isaanii gaggabaabatee sirba lama lama akka nuu godhaniin fedha maaliif nam tokkorra sagalee qabu tokkorra sagalee hin qabu saniif addaan baasuudhaaf irra deebitee sirba nama biraa ammas kan sirbituun fedha. Jalalaan na godhee inkabu balleessa jalalaan na godhee inkabu balleessa tanaaf badii jettee wallatee siin gosa baditee naaf himi ahaa danda'uu ni noobsa ahaa. Nangali singalu irbu wali sena nangali singalu irbu wali sena malato jalala khotu wal kumfana korari qedeima Bakka dungoodhaa xiqqoo irra utaalteemi wayitti yaadattiin saameen. Wanni ni reefuun tana sirba tokkorra namni hin beekamu juuf sirbi garii hagassi buusuu jira garii hoolsi baasuu jira. Kanarratti daanyaan hoggaa laalu waan kana maaliif eessa sagaleen si gabbuute eessatti sagaleen si harkaa baate waan janii jira oktaaba nama bahuu jira habahuun liidii fi beeza qabdee jechuudha sagaleen. Kana addaan baasuu fi lama goone hammeenya biraatiif himi takka hunu cinqaniif miti saniifuu amma sagalee hanga ammaan tana isiirra garre keessatti sagalee baatu jala bahaa jirti sagalee buutu jala bu'aa jirti jala bu'aadhaa jirti bakka isinti irraa baate illee nagarree bakka isinti beeza seente illee nagarree hundarrattuu bareedaa yaada jiru na keessa jiranii. Bareedaadha qophaa'uu immoo barbaachisa. Wantummaan feeteewu namni lamaa sadii waa fuula kee dura taa'u waan saniif qophooytee dhufuudha qabdi. Sagaleen ni qabdi. Sagaleen tun hogguu shiilooyte booda sagalee dansaa akka taatu abdiidhaan qaba. Keessaafuu tan lamadaa irratti. Haa taatu hoggoggi duraa badaa gama koflaa jettee deebiti. Sun barbaachisaadhaa miti. Kabaja nama fuuldura keetii jiru eegura qabda. Ol ba'uu fi gabba'uu sagaleedhaa jira. Sagaleen jettuu fi sagaleen
dan jettu garaagarummaa waan qabduu fi hundumaaf immoo akka eegalatti waan bareedaadha ammeeti kun ana biratti walliftu kanaafuu sirba namaatiin akka hamileen isin cabneen barbaada sirba namaatiin hamileen akka isin cabneen barbaada arrarra immoo boru sirbuma kanaa fooyyistee akka sirbitus abdiin qaba garuu ammaaf harka torbaatam deemtee jirte yeetiin amanaa jechuudha galatoon Mumaan joomi garuu isin sirba maadii Jaappoonii wellifte sirbii dhiiraa immoo dhalaadhaaf hedduu laaffata ja'ama akkasumaami aniifuu daanyoota keenya shawootu jirti jechuusi waan naafaan dhufe halalaan jirumi aha bakka dhungoo sanii sii tees laa'u hoottu bakkaati hoottu ati mee talammadaa mee ati sagalee ta'ee ilaallaa waziiraa mee amilee kannaaf Galatoma. Mila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa. Mila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa. Mana kee waan beeku eenyumaa nageessa. Mana kee hin beeku eenyumaa nageessa. Makiinaa yoo dhufte faras magaalatti. Makiinaa yoo dhufte faras magaalatti. Baaburaan yoo dhufe laga har keessatti. Eegunarraa nafni dirree xayyaaraati. Eegunarraa noolle dirree xayyaaraati. Andinya manjadi behika firati kabri jolle khisa kute Taiwaniti kazira khisatu adundi tenati kazira khisatu adundi tenati Andinya manjadi behika firati kabri jolle khisa kute Taiwaniti kazira khisatu adundi tenati Kazira khisatu adundi tenati Mila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa Mila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa Mana kee waan beeku eenyumaa nageessa Mana kee hin beeku eenyumaa nageessa Magaalaa Jimaatii keessa noolee garee Laga harree keessa qotoonittu gaarii If he feels rakade, the brale darari. If he feels tinkade, anale darari. Dati khoja tada, sikofati noli, jirakbayeti, magahi samali. Iyati sandura, the devu amali. المدردراتي مقالة بريدة هيوم ممالي نندد بديدة المدردراتي مقالة بريدة هيوم ممالي نندد بديدة ملا فردان سي برباد رتي حفر سمالي باية دنساد ملا فردان سي برباد دير داوا خيسا مناخي وان بيخو اينو ما نجيسا Sagalee rukutuuf yoo karaa kanaan taate malee sagalee anaaf dansaadha anaaf bareedduudha ijoolleen teenya nama waggaaf dura galtee qoma dhaabdee wallisuudha qabdii baara inni fi duumeessa kun yoo irraa kan ka'u taate dubroowwan baay'eedha qabna jeetiin shalagaa galatoom. Maal si fakkaatte wanni ittiin qophaa'in takka nama rakkeeti amma isin ittiin qopho'ine maaliif jirjiruma mudatte malee ittiin qopho'ine yaadaas kana sammuu keessaan qabdu waan kanaan na mudate jettee ganama yaaddee baane guyyaa keessaatti dhufte. Sanif sagaleen isiin ammoo sagalee tiyyaan akkuma tokko jeetiin fudhadha sagaleen dheertuudha furdoodha akkuma kiyya jeetiin fudhadha maaltu isii keessa jira sirba silaa isiin feete san harkachuu hin dandeenye maaliif namni yoo shufeera ta'e bare makiinaa odoo kanuma shufeeran raddaati ta'e yoo makiinaan oofe jara korra bu'a amma isiin silaa waan barbaadde san harkatte sagaleen isii takka dhiiraatii jabduudha. Amma gaattiin qopho'ine daddarbaa jirti sagaleen sanama miila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa miila fardaan si barbaada dirree daawaa keessa mana kee waan beeku eenyumaa nageessa maaliif
sagalee yoo dadhabdanillee amma nama kan hundaa waan hin handaamu sagaleen ittiin haasawanii fi sagaleen ittiin wallisan wal adda. Hafuura keessan liqimsaati jechuunii fi haasawni wal dhaba. Sagalee teessan bakka tana keessa maali leenjii feeti ijoolleen. Kanaafuu ijoollee teenyaan sirreeffannaa rakkoon qabdu jechuudha ijoolleen fuulduraaf. Waan inni sirraa ajaa'ibu intala tana jechuudha. Dorgommiin akkana yeroo har'aatiif dirree dhawaa keessatti tuuta akkanaatiin har'a qophooti. Kuni akkuma nagaa shobboleessi kiyyee urmii isaa kennu hakoomsa jabaa hakoomsa gaariidha. Sagaleen siidhaa dhibba sagalee humna qabdu. Wanni har'a barbaachisaa uumaa namaarraa sagalee humna qabdu barbaachisaa jechuudha. Waan inni isii dinqisiifadha keessa sagaleen siidhaa sagalee humna qabdu. Noor beeza qofaa miti. Ni jirti miti kun eenyu tafarraadhaa maaliidha hawwi tasarraa hin jirtu hawwi tasarraa taniin geerari jettee akka dhiiraa godhattu hin jirtu baroo giseen kompiitaraa jechuudha. Amma tuni sagaleen tanuma dhalaa qabdii gabaabdumattuu ana akka kiyyatti 50 kennaaf gama kiyyaa jabduudha. Sadarkaa tokkoffaatti ispoonsora godhuudhaan sagantaa teenyaa kan ispoonsora nu godhe hoteela Niyaalaati. Hoteela Niyaalaa gaa hoteela durirraa eegalee istaandaardii amata 100 dura hoteela dalagame yoo agartan. Hoteelli Niyaalaa yoomuu haareemu akkasuma miti nyaanni isaaniitis akkasuma mi'aawaadha boo. Xibsii isaanii fa'aa harkaa wajji nyaatta boo anu guyyaa meeqaan nyaadhe. Tanaafuu hoteela filatamaadhaa hoggita kamee Niyaalaadhaaf harka nuu dhawaadhaaf. Itti aansuudhaan sagantaa kana sadarkaa tokkoffaan ispoonsara tan nu goote Sumayyaa meeshaa waliigala jaarmiyaa manneeniiti. Warreen godina iddoolee garaagaraa irraa keessattuu meeshaalee jaarmiyaa bituu barbaadan dirree dhawaa saaphiyaan hoggaa dhaqan suduudhaan eessa dhaqan Sumayyaa meeshaa waliigalaa jaarmiyaa manneeniiti. Keessattuu diraamaalee filmiilee keenya irratti ni agartan beeksisa aartii afaan Oromoo cinaa nama dhaabbatu irra deemuudhaan hamilee kannaadhaaf Sumayyaa meeshaa waliigalaa jaarmiyaa manneeniiti. Itti aansuudhaan maayidhaa mana jimaa dhiyeessa herarii jaama. Keessattuu yeroo ammaan tanaa jimaalee qobboo akkasumas jimaalee baddeessaa galamsoo machaaraa yoo yaadattan jimaaleen kun finfinneedhatti gatii gabbu'aadhaan qotee bulaa keenyaaf galuu ture. Jimaan herariin sarchii godheeti jimaan kun jimaa filatamaadha. Tanaafuu qotee bulaan keenya fayyadamuu qaba jechuudhaan jimaan kun gara Hargeysaa Somaaliyaa achi akka dhaqu godhamee keessattuu ijoollee dirree dhawaa namoota 60 lakkaa'amaniif hojii uumee jimaa qotee bulaa keenyaatiifis gatii kan itti godhe dhiyeessa jimaa herariidhaati. Meequ takka dhiyeessa jimaa herariitiif hamilee nuu kannaadhaaf. Dhaamsi isaan nutti dhaammatan gaa yeroo ammaan tanaa hojiilee aartii kamiyyuu cinaa dhaabbachuudhaaf fedhii akka qabanii fi akkasumas namoota hojii dhabdoota hedduudhaaf hojii uumuudhaan waan beekamuuf bakka isaan itti hojjetan maallaqa guddaadhaan kireeffataniiti kan hojjechaadhaa jiranii. Osoonii fi dirree bal'oota akka gara mootummaatiin kan argamu taate hojjettoota hedduuf hojii inni uumna jechuudhaan dhaamsa dabarfatanii jiranii nutis ergaa isaanii dabarsineef herreerii galatoomaa jennaan hamilee gutakka kannaadhaaf. Nuuma noobsaa yaaniin goomuunaatti waan nu daate teessoon alaalaati naadhaa miikaasa yoom dubtanaatti. Jala jiruuti naagama qaati nirra jirti abdiinti yaa'uundi naatti noobsiin garaa jabaateeti yoo wal dhabnee booddeen ishee naataati. Nuuma noobsaa yaaniin goomuunaatti waan nu daate teessoon alaalaati naadhaa miikaasa yoom dubtanaatti. La yada yaminti odeise kama kanko unda wala geise akadaga ambishaya ugose ayani kheduna bochise
nuumaan obsaa yaaniin gomuunaati waan nu daate teessoon alaalaati naadhaami kaasa yoom dhuftanatti niin deema biyya feeteen dhaqaa niin deema biyya feeteen dhaqaa garaa feeteen bahaa lagaa feeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuuf jiruutiyya hundaa si wajjin dabarsuuf jiruutiyya hundaa aduun seente baatu waanuma kee yaadaa aduun seente baatus waanuma kee yaadaa urjii ji'a arkuus jaalala kee naadaa. Sagalee guddoodha qabdi. Akka nama tokkotti onneen siin immoo sirba duraan eegalte sirboottan namoonni ittiin yaalii gootu sirba hedduudha. Sirbi Dooktar Alii Birraa gosa kanaan yaaluu hin ta'u. Nama dhiba. Daddagala daddaba karaa hedduudha qaba. Kanaafuu sirboottan biraan jiranii sanitti yaada guddaa eegante booda achitti ol tarkaanfatta. Sirboondan jajjabaan hundinuu kana yaaluu hin dandeenye sirba nama dhibu. Kanaafuu asirra gorsaan sii kan ogeessaa wajjolii qabadhu. Yeroo hedduu si harkeetiin jiraa girirsaati gootu sagaleen kee paawara qabda sagalee teetis qusadhu. Bakkatti baaftuu fi keessaafuu yeroo ittiin adawaarra si harkeetiin jiraame dhugaatii jettu. Qusattee sagalee tee sirbaaf bifa saniin ogeessaa wajjol gartee wallisaa cimaa ta'uu dandeessa jechuu galatoom. Sirba aadama haruun kana namni hundi sirbuu hin danda'u. Laalama laala yaadaa yooniin si odeesse qaama kan koo hunda wal nageesse akka daagaan bishaan yaa'u goose ayyaanni kee hedduu na boochise. Anamma yooniin kaniin akkana jutaate ganna fudhata maaliif? An beezan qabu kwa liida qofaan beezan qabu amma inni dhaqeeti samitti fannise sagalee fannise humna ol dabarse silaa hacuuce laal iddoo waan sol baasuuf akkas ta'uu qabu ammoo sagaleen isaa sirba kanaami sirbisin silaa dhaammatte hedduu sagalee isaa baabaate qaba inimaa inni booda firraa shakkinaa kwa dhiiroo dalaguma teenyattu seenin naa jennee dalagaa teenyatti illee seenaa hedduu bareeddudha sagaleensaa namni ganaa hogguu diddiree waan akkanaatti dhuftan filadhaa sirba galgala kophaa teessan ta'a filadhaa malee sirbuma feetaniin hin seenina kanumaa yaada kennuuf fedha sagaleensaa bareedduu waan jettu jajjabaadhaa jennaa ilmaan keenya dalagaa tan illee isin gallakkifne gartee bakka bu'uu ni dandeessan jechuu kiyya. Alaal gaariidha ammaa ani gurbaa kan akkanatti madaaluun beeku. Nama if caale tokko gurbaan kun sagaleen isaa nama if caale sagalee haaraya sagalee humna qabdu isaa dargaggummaa qabu silaa isaa fi awwal arkanne kamaa ta'u laata waan jiru na keessa jira jechuudha. Dorgommii har'aan tanaatiif ani dabartillee hin jiruun dorgommii har'aan tanaa inni silaa anuma bira dabre dorgommii lama darratti eenyummaan isaa jijjiiramee bakka tanatti mul'ate. Aadaa Oromoodhaa laga tokkoon ceejee waan hin yaaduuf naa galatoomfadhaa gurbaa kana. Kanaafuu akka daanyoota irraa dhageenyetti dubartoonni lameenuu ciccimtuu tahuu nutti himan isinoo maal jettan? Akkasumaami alilleen gara kiyyaan lamaanuu sagalee ni qaban. Taan xiqqoo bakkuma dhungoo sanitti irra utaalte malee isinis cimtuma. Akkasumaami kanaafuu isaan lamaanuu tokkoffaa yoo bahan ni gammannaa. Daawwattoonni keenya warreen sagantaa kana daawwatanoo eenyu tokkoffaa baha? Hajoo jalatti komantii nuuf haa kaayaniiti. Guyyaa shan booda nuti isaan lamaanuu tokkoffaa yoo qabaan taate sirba aadaadhaa aammee fi ibrosheen walaloo fi yedala harka kaayan jechuudha. Istiidiyoon teenya tan as keessa jirtus ni daleetiif jennaa galatoomaa jennaanii. Aadaa fi aartii Oromoo guddisaa kan jiru Shagagii YouTube share subscribe godhaa.
yaada keessanis komantiidhaan jala barreessaa. Filannoo keessan shagagiitu. Shagagiitu yeroo gabaabduu keessatti diraamaa hedduu nama boonsu qopheessuudhaan jaalala hawaasaa gonfatee jira. Warri as jirtan hundi keessan sabiskaayibii godhuun su'aa barkatanii godhaa. Shagagiitu.